Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya otoo imalarra jirru egaa dhiiga Oromiyaa keessatti dhangala'u akkuma itti fufetti jira sana dhageenyetti kan yeroo ammaa kana dhufne Zaak Dubee wajjin akkuma baay'een keessan gara sooshaal miidiyaa akkasumas miidiyaalee adda addaa irraa dhagahaa jirtan hubataa jirtan Oromiyaan dhiiguu ishee itti fufteerti keessumattuu Walloo fi Wallagga keessaa Naqqamteen egaa warra akkuma Karrayyuu kana dura ammas dhiigni gad dhangala'aati jira. Akkuma egaa sooshaal miidiyaa irraayis akkasumas immoo karaa OMN'tiin dhagahaa jirtanitti Wallaggaa Naqqamtee keessatti dargaggoonni 4 poolisii Oromiyaatiin magaalaa Naqqamteetti rashanamaniiti jiru. Dargaggoota kana keessaa yoo xiqqaate lamaan isaanii dhiyeenya kana mana hidhaa Qaallittii keessaa Qaallittii yookiin Qilinxoo sanaddaan baafadha. Kan dhiyeenya kana mana hidhaatii gallakkifamanidha kan Naqqamteetti ajjeefaman. Bifa biraatiin immoo Walloon egaa akkuma beektan duula Minilik sadaffaadhanii Oppiidiyoon finxaaliyyaa amaaraa warra lafa babal'ifachuu warra sirna immiyyee deebisanii dhaabuudhaaf fi tattaafataa jiran wajjin walii galuudhaan Oppiidiyoon Walloo dhiigsaa jirti. Walloo ajjeesaa, Walloo dhugaatii jirti. Keessumaa dhiyeenya kanatti Walloo Arxummaa Fursee akkasumas Walloo Aanaa Daawwaa keessatti yoo xinnaate namoonni gara 47 ol ta'an Oppiidiyoo Biltsiginnaa Faannoo Faashistii wajjiniin walii galuudhaan ajjeesanii jiru. Egaa kana dura akkuma yaadannu dhiyoodhuma kana gaafa mudde tokko abbootii gadaa Karrayyuu rashanuudhaan poolisiin naannoo Oromiyaa rashanuudhaan eega Karrayyuutti dhangalaasee ture. Egaa kaayyoonsaa Oromoo hoggansa malee hambisu keessattuu Oromoo biratti kabaja guddaa kan qabu sirna gadaa balleessuudhaa fi kan aggaamame ture. Ammas egaa dhiiga kana dhangalaasu Oromoo ajjeesuu itti fufuudhaan Naqqamteetti yoo xiqqaate dargaggoonni 4 Naqqamteetti poolisii Oromiyaatiin egaa yeroo ammaa kana poolisii Oromiyaa jechuudhaan yuunifoormii poolisii Oromiyaa uffatee kan jiru waraana Eertiraatii fi akkasumas immoo Faannoo kan naannoo Amaaraati. Finxaaleeyyii naannoo Amaaraa warra zamachaa Minilik galmaan ga'uudhaaf bobba'an akka ta'e beekamaadha. Zaak mee gara keettan darbattan deebi'a. Ayyee galatoomi guyyaa baay'ee nama gaddisiisudha kan Naqamtee dhagahee odeeffannoon gara Wallootiin jiru baay'ee qulqulleeffachuudhaaf wanti taasisaa turre akkuma beektu kominikeeshiniin addaan cituu wajji wal qabate rakkoo cimaatu ture garuu Walloon irraallee waan jiru qulqulleeffachuu dandeenyee jirra. Kan Naqamtee kanatti dargaggoonni 4 ajjeefaman akka gabaasa naannoo sanarraa nu ga'etti Abubakar Naqamtee naannoo Qassoo jedhamu dhalatee nama guddateedha. Amaanu'eel sanyii fi barreessaa Nimoona Ijjigu namoota jedhamanidha. Ijoolleen arfan rashanamanii ajjeefaman kun jechuudha. Kabaja maatiitii fi kabaja isaaniitiif suuraa isaanii asirratti qabsiisuu kan ajjeefamanii bakka gataman mul'isu asirratti qabsiisuu hin dandeenye malee bakka ajjeefamanii itti gatamaniis suuraa fi odeeffannoon dabalataa wantoonni nu gahan jiru kan Walloos bifuma wal fakkaatuun bakka ajjeefamanii namoonni itti gatamanii suuraawwan nu gahanii jiru miidiyaa irratti qabsiisuu hin dandeenyu. Waan baay'ee garaa nama nyaatu wanti godhamaa jiru kun qaamonni olaantummaadhaan geggeessaa jiran Biltsiginnaa naannoo Amaaraa Biltsiginnaa naannoo Oromiyaa keessaa akka biraanchi Biltsiginnaa naannoo Amaaraatti ta'anii warra dalagaa jiranii fi waraana fi tika Eritrea Itoophiyaa guutuun guututti to'atee jiru akka ta'e odeeffannoon gama adda addaatiin nu gahaa tures ibsaa turres akkuma beekamu Biltsiginnaan marii ta'anii murtoo kennatan keessaa tokko namoota ilitii qaroo sabaa ijoollee jedhaman dargaggoota irraa kaasee haga nama guddaa kan gahan at least nama miiliyoona 2 karaa irraa bifa adda addaatiin yoo dhabamsiifne Itoophiyaa invision goonu Itoophiyaa miyya Minilik
jalqabee fixuu dadhabe sana ijaaruu dandeenya piroojeektii jedhuun deemaa jiru. Akkuma beekamu Eritiriyaa Isaayyaas Afawarqii bulchaa biyya lamaati. Abiyyi isa jalatti ajaja isaa nama raawwatudha. Isaayyaas Afawarqii bulchaa Eritiriyaa fi bulchaa Itoophiyaa ta'ee biyya keessatti waan godhamu kamiyyuu hunda tikni Eritiriyaa Finfinnee dabalatee Oromiyaa guutuu keessatti deemaa adamsa adda addaa akka gochaa jiran odeeffannoon keessattuu tibba kana bahaa jiru. Ibin ajjechaa Haacaaluu irraayyuu kaasee kan karoorfame, kan godhu, kan raawwatu, kan ajaju guutuun guututti biyyattiin tika Eritiriyaa harka jiraachuu odeeffannoon gurguddoon nu gahaa jira. Kan Walloo aanaa Harxummaa Fursii keessatti kaleessa qofa nama 30 bakka tokkotti ajjeefamuu isaaniiti kan himame. Namoonni kunniin qotee bultoota hidhata siyaasa qaama kamiin wajjinuu kan hin qabne, kan qawwee qabatanii waraanaa hin jirre, kanumarraa qabanii nama 30 finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa, waraanni naannoo Amaaraa, milishaan naannoo Amaaraa fi warroonni ergamtoonni bilxiginnaa naannoo sana jiran waliin ta'anii akka ajjeesanidha. Bifuma wal fakkaatuun kuni kan ta'e kan nama 30 kun Harxummaa Fursiitti. Walloo aanaa Dawweetti nama 17 mana hidhaa keessaa baasuudhaan akka ajjeesanis odeeffannoon nu gahe ni mirkaneessa. Walloon keessattuu erga qaama humna waraanaa Adda Bilisummaa Oromoo fi humna waraanaa Tigraay jala Walloo yeroo ortu Walloon kan to'achiise isintu warra lolaa jiru kana galchee simate haala jedhuun Abiy Ahmed gara naannoo sanitti Alamuu Simeefa wajjin babba'ee naannoowwan yeroo sana waraanni to'atee jiru hunda irratti revenge akka gochaa jiran, akka itti haluu bahaa jiranidha odeeffannoon argachaa jirru. Kan himaa jiru Oromiyaan guutuun dhiigaa jirti. Namni miliyoona 2 bifa adda addaatiin jiru ajjeesuun karoora biltsiginnaan lafa kaa'attee itti adeemaa jirtu. Kun odoo kan jiru bifa adda addaatiin Oromiyaa guutuu keessatti bakkeen takka illee nagaan jirtu. Gujiin, Wallaggi, Karrayyuun akkuma yeroo san ajjechaa abbootii gadaa irratti raawwatame qofa odoo hin taane achi boodas gama adda addaatiin naannoo Shonkoor jedhamu naannoo Amaaraa irraa humnoonni hidhatanii seenan kan milishaan naannoo Amaaraatiin bifa milishaatiin leenji'an ammallee Karrayyuu irratti dhiibbaa adda addaa taasisuu akkuma itti fufanii jiranii. Oromiyaan guutuun dhiigaa jirti. Oromiyaan guutuun ajjeefamaa jira. Oromoon guutuun manneen hidhaa keessa guutamee jira. Namoonni adda addaa wanti dubbachaa jiran erga mana keessatti dhufanii nama ajjeesuun hin hafne, erga mana gabbaasanii nama ajjeesuun hin hafne, falmatanii gama adda addaatiin waan danda'an hunda godhaniiti Oromiyaaf hanga bilisummaan dhugaa dhuftutti ajjechaan kun gama adda addaatiin akka itti fufuudha odeeffannoowwan dhufaa jiran kan mirkaneessan Dajane. Akkuma jedhaa jirru Oromiyaan dhiigaati jirti. Ajjechaan hidhaan akkasumas dararaan adda addaa itti jabaateeti jira. Amma keessattuu dargaggoonni kun Naqqamteetti kan amma suuraa isaanii argaa jirru kun Naqqamteetti kan ajjeefaman yeroo baay'ee naannoo Bataskaana Mikaa'el Gabriel kan naannoo jedhamutti gaafa muddee 8tti gaa. Dargaggoonni kun waan biraa hojjetaa hin turre yeroo dhufanii damee nageenyatiin yookiin qaama nageenyatiin qabamaa jiranitti buna dhugaa akka turanidha warri ijaan argan kan himaati jirani. Akkuma duraan jedhe dargaggoota kana keessaa kaan isaanii kan Qilinxootti kanaan dura yeroo sochii qeerroon OPDO amma aangorra jirtu kan akka Abiyyi aangootti fide kun warra yeroo sana qabsoo keessa waan turee fi hidhamanii Qilinxoo akkasumas Maakalaawii forratti hidhamanii turanidha. Mana hidhaati bahanii maalatti baanee ifa argine yeroo jedhanitti deebi'aniiti kan ajjeefamanii. Egaa dargaggoo kana akkuma isiniin jedhee dargaggoonni kunneen waan biraa godhanii miti otoo buna ta'anii dhuganidha kan ajjeefamanii. Lamaan isaanii akkuma jiraattotuma kan dhalatanii guddatanii akka Naqqamtee keessatti ta'edha kan dubbatamu. Lamaan isaanii garuu gara Wallaggaa dhihaati yuunivarsiitii Wallaggaatti barachuudha kan dhufanidha. Egaa haatiif abbaan ijoollee isaanii mana barnootaatti ergatanii ijoolleen keenya nu barattee boru nama taatee ofis dandeessee nuyis rakkoo keessaa baafti jedhanii yeroo warri eeggatanitti OPDO'n gad itti baatee bifa kanaan ajjeeftee jirti. OPDO'n yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti operate godhaa kan jirtu waraana
Eertiraa akkasumas milishaa naannoo Amaaraa keessattuu ka warra sirna Minilik deebisanii gad dhaabuudhaaf qabsaa'aa jiran warra faannoo Minilik Birgeed jedhamu wajjiniin akka ta'edha. Yeroo hedduurra deddeebinee dubbannee irraa uffata yookiin yuunifoormii poolisii Oromiyaa yookiin immoo waan milishaa Oromiyaa kana uffataniiti kan humni Eertiraati fi ka warra naannoo Amaaraa Oromiyaa keessatti opereet kan godhaa jirani namoonni biyya alaatti hiriira bahaa jiranii kanaaf waraanni Eertiraati fi waraanni naannoo Amaaraa Oromiyaa gad lakkisee haa ba'uu qabaa jedhanii kan iddoo adda addaatti dhaadannoo adda addaa dhageessisaa kan jirani. Egaa ijoolleen kun lamaan ka warri keessa du'an keessa kana fakkeenyaaf kan akka Abubakar Nuuree jedhamu qabsoo qeerroo waggaa 4 dura adeemsaa ture keessatti haddu dureedhaan kan qabsaa'aa ture sababa kanaanii Qilintoof Maayikalaawwitti kan warra hidhamaa turan keessatti akkasumas Qilintoo Maayikalaawwis Qaallittiittis ijoolleen kun achi keessaa hidhamaa akka turanidha odeeffannoon garasii nu ga'e kan mul'isu. Egaa zaak kana dura yaadatta yoo ta'e baay'ee hin turre bifuma wal fakkaatuun ijoollee dargaggoota 5 Naqamtee keessatti erga rashananii booda OPDO'n akkuma amala ishii sanaa yeroo darbes ijoollee achitti rashananii 5dha jedhaniin. Amma ammaatti amma nuti istuudiyoo seennutti waan tokko dubbachuu haa baatanii yookiin odeeffannoo nu qaqqabullee yoo baatellee ijoolleen kun ammas ibsa kominikeeshiniin Oromiyaa gurbaa Haayiluu Addunyaatiin jedhamu tokko hoogganamu amma gadi ba'ee 5dha jechuun hin hafu yookiin Araarsaa Mardaasaa kan ijoollee Oromoo yookiin Oromoo kamuu kan ajjeesu Araarsaa Mardaasaa kun gadi ba'ee akkuma amala isaa 5 amma kana finne jechuun isaanii hin oolu. Akkuma yaadattu kana dura dargaggoota 5 naannoo Naqamteetti rashananiiti tarkaanfii 5 irratti fudhannee jedhan. Dhiyeenya kana abbootii gadaa Karrayyuu irratti tarkaanfii fudhatanii nama 14 ajjeesaniiti 5tu ajjeesee jedhan. Takka turanii garuu namoota abbootii gadaatii fi maanguddoota Karrayyuu gara 23 ta'u fuudhanii magaaladhuma naannoo sanatti argamtutu gara Moojootti erga hidhanii booda namni tokko reebanii achi keessaa ajjeesan. Egaa walumaa galatti abbootiin Karrayyuu abbootiin gadaatii fi maanguddoonni Karrayyuu kan du'anii gara 15 qaqqabaniiru. Isaan kanas 5tti quba qabuutu jira. Akkuma Jawaar Mohammad kana dura jedhee maqaa 5tiin Oromootti quba qabanii maqaa balleessanii booda ajjeesu. Oromootti isaan 5 jedhanii Oromoodha nuti hundumtuu 5dha jedhanii namoonni baay'een kan dubbatanii fi kanaaf yeroo ammaa kana kan akka poolisii komishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa fa'aa kan lammata immoo kan Arsii keessatti nama ajjeesuudhaan beekame itti aanaan bulchaa naannoo Oromiyaati kan jedhamu kan akka Walloo Abdoo isaan kanaan kan gaggeeffamudha skwaadiin nama ajjeesu kun egaa gara Oromiyaa dhihaatti kan Naqamtee akka fakkeenyatti kaafne malee Wallaggaa dhihaa keessatti Wallaggaa bahaa keessatti waan duguuggan sanyii Oromoo irratti adeemsifamu namoonni naannoo sana quba qabaatanii Wallaggaa keessaa namni dhumaati jira Wallaggaan duguugamaati jira Wallaggaan namni irraa dhume lafa duwwaatti hafaati jira afaan qabatanii hin taa'inaa jedhanii waamicha yeroo isaan godhanii dhaga'ama gaazaak kan Walloo duraanuu zamachaa Minilik yookiin Birgeediin Minilik kana duras warra Wallootti duulee kan baay'ee nama jibbisiisu Shawaa Roobititti ambulaansii keessaa baasanii nama ajjeesaa turani. Amma keessattuu TPLF waraanni TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Walloo sana erga to'atanii turani. Amma akka revenge haaloo ba'uudhaati kan isaan godhaa jiranii akka odeeffannoo achi namoonni achi jiran nuu kennanitti haaloo ba'uudha. Keessattuu kashilabboonni naannoo Amaaraa jiranii uffata yookiin yuunifoormii kan makalaakaa kana uffachuudhaan mana Oromoo irra deemanii Oromoo saamu Oromoo ajjeesu
Kanaaf warri xinnoo humna qabanii dhokachuudhaa fi bosonatti akka galan gaaratti akka galanidha kan dubbatamu. Kun hundumtuu ta'aa yeroo jiru yeroo tokkotti arxummaa fuursii irraa namni 30 rashaname daawwirraa immoo aanaa daawwirraa 17. Kun egaa zamachaa minilik kana waan dhoksaa qabu miti gadi ba'anii baajii isaanii sana keewwatanii zamachaa minilik akka itti fufan. Zamachaa minilik sun immoo Oromoo irratti eenyummaa Oromoo irratti by the way kana dura hiriira naannoo Amaaraatti adeemsifame keessatti Oromoo irratti dhaadataa akka turan sabboonummaa Oromoo balleessuun barbaachisaa akka ta'e kaan isaanii immoo Oromoon Wallaggi kan Oromoo miti Walloon kan Oromoo miti jechaa dhaadatanii akka turanidha. Egaa walumaa galatti kun akka fakkeenyaatti fudhatame malee Oromiyaa keessattuu amma zaak odeeffannoon gara Oromiyaa ba'aa Harargeedhaa si dhaqqabu. Baay'ee kan si gaddisiisu ijoolleen dargaggooti manatti galuu dhorkanii milishaan olii gad ariitee tajjeefti heenidhu kan qabanii humnaan makkalaakaatti seeni jedhuun ijoolleen dhokattee warri hidhamaati jiru Arsiinis Baalenis bifuma kanaan makkalaakaadhaan maallaqaan mana fidaa jedhanii maatii rakkisaati jiru. Uummanni Oromoo akkuma jirutti rakkatee hoogganni isaa mana hidhaatti hidhamee kaansaa kan akka hooggantoota akka jajjaboo fakkeenya gadaatiif kan ta'an kan hin raafamne kan akka abbootii gadaa karrayyuu ajjeesuudhaan walumaa galatti Oromiyaan Gujii yoo fudhatte Boorannoo fudhatte kaan beelan kaan waraanan yeroo ammaa kana fixaati jira. Jimma iddoo sagaleen isaanii hin dhagaamne ukkaamsanii Jimmaa fi Ilubaaboor waan isaan keessa jiru amma dubbachuun si rakkisutti Oromiyaan miidhamaati jirti. Egaa kana hundumaa kan godhaa jiru zamachaa minilik kan sirna immiyyee sana galmaan gahachuudha fi ekeraa immiyyee minilikiif kan bu'aa jiru nama biraa miti finxaaleeyyii naannoo Amaaratii fi Abiyyi Ahmad kan minilik sadaffaa ta'uudha jedhu isa kan yeroo ammaa kana uummata Oromoo irratti bifa kanaan waan adda addaa raawwataa jiru. Zaak akkuma beektu Shawaa Giddu Galeessaa keessatti noonnoon yeroo ammaa kana haala hamtuu keessa akka jirudha kan dubbatamaa jiru. Egaa yeroo qabnu keessaanis karaa irraan jira amman erga jenne mee gara keettan deebisa. Ayyaanis kan dura waan jedhu guutuun Oromiyaa dhiigaa jirti jennee dubbachaa turre odeeffannoo sa'a muraasa dura nagaheen haaluma wal fakkaatuun ajjecha abbootii gadaa karrayyuu irra godhameen kan gad hin taane cinaaqsan irrattis ajjechaan raawwachuu isaati odeeffannoon nagaye kan ibsu. Bulchiinsa aanaa cinaaqsan fi namoota biltsiginnaa naannoo sana jiru wajjin ta'uudhaan jumlaadhaan namoota hedduun ajjeefamuudha achirraa kan himame. Namoota qindeessinee bakkeewwan amma ajjechaawwan irratti raawwatamaa jiran kanarraa namoota qindeessinee waan naannoo sana bira jiru kan isiniin geenyu ta'a. Egaa yeroo baay'ee gama adda addaatiin biltsiginnaan nu ajjeeftee egaa Amaanu'eel Dambidoollotti karatti baaftee bifa akkasiitiin ajjeeftee dargaggoota kana bifa akkasiitiin ajjeesanii achi booda immoo nutti kolfu isin warra boo'ichaa miidiyaa boo'ichaa waan adda addaa jedhanii nutti himu nama kennaa hin boonnaa nama kennaa hin gaddida namni kenna akka qabsaa'us namni kenna guyyaa tokko sirna keessan jalaa akka ba'us immoo abdii guddaa qabnaa. Namoonni baay'een irra deddeebi'anii kan gaafatan namootatti gadda qofa himuu waan ta'aa jiru kana qofa dubbachuudhaa miti maaliif kallattiin keettan jedha. Kun wamaa waan kallattii kaa'amuu waan himamuu barbaachisu hedduun qabu. Mana kan keetitti dhufanii hanga dhuma hunda kan keessi ajjeesaniif eeguun qabdu self defensiin ofirraa dhorkuun waan dandeettuun waan qabduun waan kana irra deddeebinee dubbanna waan dandeettuun waan qabduun nama si ajjeesuuf dhufu nama mirga kan keessa darbuuf dhufu ofirraa deebisuun mirga addunyaadhaan nama ta'uu kan keetiin argattee. Kuni wamaa waan seera cabsuutii mitillee waan biraatii mitillee kana gochuudhaaf haalli wanti guddaan ati keettu wanti biraan jiru. Caasaan arra bifa akkanaatiin nama waamee si ficcisiisaa jiru. Caasaan warra tika Eritiriyaa si waamaa jiru. Caasaan warra biltsiginnaa Amaaraa sitti affeeree gara kan kee fidaa jiru. Caasaan shaneetu naannoo kana jira jedhee humna addaa naannoo Amaaraa hidhachiisee sitti fidaa jiru. Fagoodhaa miti achuma naannoo makan kee ijoolleetu jiran naannoo makan keetti warra biltsiginnaa hojjetaa jiran naannoo kan kee biltsiginnaa si waamee mana kan keetti si ajjeesurraa yoo qulqulleessite naannoo kan kee haala danda'ameen yoo eeguu dandeette chain of commandiin odeeffannoon gubbaadhaa gadi bu'u jiraachuu hin danda'u. Yoo
warri gara Naqamte, warri gara Cinaaqsa, warri Halloo, warri Haxxummaa Fursii bakka jiru hundatti biltsiginnaawwan naannoo isaanii taa'ee gubbaarraa nama itti waamee ficcisiisaa jiru. Haala danda'aniin ofirraa dhorkuu danda'an cheeniin sun addaan citaa qaamni biraa dhufee si waraanee si ajjeesuu hin danda'u. Kanaaf naannoo kan keerraa jalqabe, ganda kan keerraa jalqabe, godina kan keerraa jalqabe, aanaa kan keerraa jalqabii namoota si ajjeesaa jiran, namoota si ajjeesuuf si karoorfataa jiran, namoota kichuuwwan kana guyyaa guyyaadhaan bifa akkanaatiin akka gaddinu, guyyaa guyyaadhaan akka bo'ateen, guyyaa guyyaadhaan gurraacha namoota nu uwwisiisaa jiran kana ofirraa dhorkuu yoo hin dandeenye gaddi kennas dhuman qabu gandaa fi maqaa jijjiiraa yeroo adda addaa walitti deebi'uun kennan hafu. Biyya hoogganaa angawaa biyya biraatiin hoogganamtu, biyya angawaa abbaa gadaatu nu bulchaa jira, sirna gadaatti bullaa jira, maali akkana jedhamu dhageenye. Warroonni tika Eritraa dhuma irratti dubbiin kun bifa akkanaatiin yoo deeme lammiilee Eritiraafuu nu sodaachisaa warroonni jedhan gadi ba'anii dubbachaa jiran. Namootna haga Naqamte irraa kaasee jala gubbaa Wallagga irraa kaasee haga Arsii Baalee mataa gubbaatti tika Eritiraatiin to'atamu namoonni achi keessa ramadamanii namoota ajjeesaa turan. Ajjeechaan Haacaaluu irra raawwate akka liistii isaanii irra ture warra tika Eritiraatu bahee dubbataa jira. Haacaaluun dargaggoota nukka kaasuu danda'a. Bifa adda addaatiin dhageettii qaba. Namoota akkasii karaa irraa gorsuu qabna. Hidhaan hooggantoota Oromoo karoorfamee Isaayyaasiin akka raawwate himamaa jira. Because humni Oromoo kun yoo ol ka'e, humnoonni federaalaa kun yoo ol ka'an badii isaan raawwatan kanaaf gatii kafalchiisuu akka danda'u beekanii waliin qindaa'anii waliin hojjechaa jiran. Ajaja kan kennu Isaayyaas Afawarqiiti. Isaayyaas Afawarqi immoo ajaja kan kennaa jiruu fi Abiyyi akka kana raawwatu kan gochaa jiru. Wanni lamaan isaanii amma booda haalli jireenya namoota lamaan kanneenii wali hidhatee jira. Addaan bahuu hin danda'an. Gaafa addaan bahan akka dhumatuuf beekanii jiran. Oromoo kan sin ajjeesaa jiru. Oromoo kan sin dhufee sin fixaa jiru. Humna biyya keessaaf biyya alaatiin wali qindaa'ee sin fixaa jiru kana naannoo keessan irraa jalqabdanii of qulqulleessuu, naannoo keessan irraa jalqabdanii ofirraa dhorkuu yoo eegaltani takkallee kan sin dhufu hin jiru. Cinaaqsan akka dhufu biltsiginnaa cinaaqsan. Biltsiginnaa cinaaqsan cheenii biltsiginnaa cinaaqsaniitu kan godinaatti dabarsa, kan godina aanaatti dabarsa, kan aanaa godinaatti dabarsa, kan godina naannootti dabarsa. Naannoon federaala jedhaa warri federaalaa warra Eritraa wajjin ta'ee sin fixaa jira. Akkanatti beekadhaa. Akkanatti waan dandeettaniin ofirraa dhorkadhaa. Self defensiin yookaan nama si ajjeesuuf dhufu ofirraa dhorkuun seera addunyaatu si eeyyamaa. Hanga kana gootutti guyyaa guyyaadhaan bo'uun, guyyaa guyyaadhaan gadduun keenya nafu waan danda'ame hundaan qabsoo bilisummaa Oromoo qaama godhaa jiru hunda cinaa dhaabbannee haga sirna kana ofirraa kaafnutti gandootuma maqaa adda bahaa malee yeroo adda addaatti bifa akkanaatiin ajjechaan nutti deddeebi'uun isaa waan hin hafne jedheen xumura Dajan. Akkasuma Zaakigaa dhuma irratti amma kan nama inboxinaa godhe jira. Kanas itti dabalee cufa. Jamaal Adam jedhama. Barataa kutaa 12ti. Dhalataa godina Harargee lixaa. Aanaa Odaa Bultum Araddaa Kooyyeeti. Kaleessa galgalaa muddee 17 rasaasa bilxiginnaatiin dhahamee amma hospitaala jiraadha kan jedhamaa jiru. Egaa wanta akkasii kuni Oromiyaa guutuu keessatti adeemsifamaa jira. Kan hin himamne kan akka Booranaatti kana dura dhoksaadhaan hojjetamee ture. Kan hin himamne hedduutu jira. Egaa kan bifa adda addaatiin namoonni dabarsaa jiranii Oromoon gara laafina kana dhiisee yookiin immoo reenfa lakkaa'uu dhiisee yookiin dararaa lakkaa'uu dhiisee xannoo ishee waan itti adeemaa jiru kana ofirraa qoluudhaa fi of qopheessuun akka irra jiraatudha dhaamamaati kan jiru. Oromoon namoonni hedduu kan himaas durumaanis himamaa kan jiras dhaabbileen siyaasaa Oromoos kan himaa jiran diinni guddaan mana keessa jira. Opiidiyoo biltsiginnaati. Opiidiyoon biltsiginnaa kuni kana dura warra TPLF ergamanii nama ajjeesaa turanii amma biltsiginnaa naannoo Amaaraa wajjin ta'uudhaan. Kanaaf diinni Oromoo biltsiginna opiidiyoon qe'ee keessa jirtu ta'uu barame sana booda immoo self defense mirga
naachuraalii qabu tokkotti Oromoon fayyadame. Oromoon akkanuma lakkii qulqulluudha lakkii gara laafessa jedhameetuma qeesaatti ajjeefamuu kun dhaabbachuu turre jiraata. Sun immoo namni kana godhi kan jedhu ni miti Oromoon mataa dhumsaatiin beeka. Akkuma Zaakamma jedhee dhaabbilee siyaasaa qabna hooggantoonni mana hidhaatti keessa jiru kanaaf hooggana dhabsiisuudhaaf kan kun godhame warra Karrayyuu waan isaan ergamuu fi didanii Walloon fi Karrayyuun waraana biltsiginnaani zamachaa minilik jettee adeemsiftu kana faanaan dhaabbannu waan jedhaniif yeroo akka maleetti rashanaati jiru. Kanaaf Oromoon waliigalee kan gama hundumaan qabsaa'u maddii dhaabbate diina qeesaa keessa jiru kanaan lakki nagahee jechuunitu irra jiraata kan jedhu ergaa namoonni hedduu nutti erganidha. Egaa karaarra jirraa dhimmoota biraa hordofnee kan isin hin geenyu ta'a. Egaa kan ammaa kanumaan fidnaa Zaakke atis waan itti dabaltu waan jiru natti hin fakkaatu. Egaa yeroo biraa walitti deebinaa nagaan nu turaan isiniin jedha.